Inni guddaan seenaa hojjetame keessatti guddaadha jedhee ani kan hin fudhu irreechi magaalaa Finfinneetti deebi'uun waa tokko ta'e iddoon ijaasu iddoon burqaan sun hin banne jechuudha. Tifkamee Rabbis nu gargaaree iddoon burqaa sun jira jechuudha. Iddoon burqaa hora Finfinnee sun achitti kan irreeffamu jechuudha. Achitti irreeffata Oromooni kan Finfinnee horri Finfinnee iddoo burqaa iddoo ija sanatti irreeffata. Itti fayyadama lafaa pilaanii magaalaa lafaarratti galee jira jechuudha. Irreecha paarkiin galee jira. Iddoo amma immoo handhuura bu'uura iddoo burqaa sanas itti fayyadama lafaa gashinee jira. Seeraan siinee jira jechuudha. Seerri kun kanaan booddee Oromoon waggaa waggaadhaan hora Finfinnee irratti irreeffata jechuudha. Jala bultiin sun ergaa guddaa dabarsaa kan jedhu hojjetamaa jira. Maaliif ergaa guddaa dabarsaa? Masqalaa addabaabee masqalaatti hojii guddaatu jira. Irreechi nageenyaaf kan jedhu mata dureensa irreechi nageenyaaf ta'uusaa ummatni Oromoo sabab sablammii biyya keenya iddoo guyyaa nuti agarsiifne jechuudha. Inni kan guyyaa 24f mataa isaa ergaa guddaa dabarsa jechuudha. Jala bultii sana irratti yoo xiqqaate nama miiliyoona 5 dhufaa jedhee eegamaa jira. Irreechi magaalaa Finfinneetti kabajamee nageenyaan jalqabamee nageenyaan xumuramuusaa ergaansa Oromoo qofaaf miti. Ergaansa ummata biyya keenyaati. Ergaansa Afrikaa irra addunyaaf ta'a jechuudha. Irreechi magaalaa Finfinneetti bareedee miidhagee gaafa kabajamu ummatni Oromoo addunyaaf nageenyanni gumaachuu danda'utu argama jechuudha. Wanti sirraa barbaachisu hundumtu saqqeexaan qindeessinee jirra. Magaalli Finfinnee ayyaana Oromoo guddaa kana kabajuuf yeroo kamuu caalaa qophiidha. Kanaafis immoo miidiyaan keenyas uummata bira sirriitti qaqqabsiisuu irra jira.